السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوت رجالة توتا فترة جلة أرقمتن هندي كيسنو وروني أمن تابراس الشما هركفوني سنين جتشا بقى جراتن الرب الدينا بيكوتي هويتين دلقت أكاتت دلقي سنين تقرسيس بربادتي لسكو أكت هجتنا سنين أقرسيس أما asitti amma maankaa lama kaamiraa qopheeffadhee sahanii kanatti maankaa lama hin naqadha. Ergasii dammoo daqiiqaa bas akka fedhii keessanii tokkollee barbaaddan maankaa tokkollee barbaaddan hin dandeettani. Akka filannoo keessaniitiin ergasii dammoo maaleesh fiinoo duulaaba keessa fuudhuu deemetiin sanii fi duqeetii kana qabna. Duqeetii kanallee maankaa lama itti nayna. Gobas itti naqe maankaa lama itti nayne kaameera maankaa lamaatii fi fiinoo maankaa lama walitti kaameera isinitti agarsiisaa jira. Asitti dammoo fiinoo isinitti agarsiisatti jira waan taateef amma bishaan qabbanaa finne waliin dhooyinaa muummanni kaameeraa fi fiinoo bishaan qabbanaa haa ta'uu qaba laazim. Waliin dhooyinee danda'a dammoo sa'aatii waliin dhooyinu dheeraa waan taateef obsaan haga dhumaa akka itti hojjedhe na daawwadhaa isiniin jedha. Keessattuu shamarran biyya arabaa haaraa dhuftantuun keessattuu akkanatti dalagachuu hin dandeettan karaa salphaatiin jechuuf barbaadeetiini. Kunaam waliin dhahaatti jira hin ture dammoo amma keesse ammallee itti dabale waliin dhahe akkan ta'a jechaatti isiniin jira waan taateef amma kalaas qadaadee lafa ka'a. Amma qadaadee haa kaa'u lafa kaa'a. Wayita asitti dammoo malbashaa jennaan malbashaa asitti qaba. Sooftiidhaan xaragee ibidda jala qabsiisa. Viidiyoon dheeraa waan ta'eef dammoo obsaan haga dhumaa laala. Gar viidiyoo dheeraa nam tokko ilaaluu hin jaalatu waan taateef amma asitti duqeetii hawalaa andamuun baay'ise beekanii har'a daqiiqaa asitti ammas jechuun xiqqoon akaaha maayinnaan daqiiqaa fiinoo waan taateef laazima akaahamuu qaba waan taateef akaahamuu osoo hin taane xiqqishuma bes bifa haa jijjiiruuti bifa adiirraa xiqqoo haa bifa biraatti jijjiirumaaf jecha ammas maajinaan akka biyya keenyaa xaafii miti kuni qamadiidha. Qamadii kana fiinoo waan taateef laazima ammasana. Inuma warra arabaa jiru rakkate malee warri biyyamaa rakkatanii ammasanii miti. Amma kun amma akkanatti ammasaatti jirra ibidda jalaa qannasne ibidda dammoo laazima xiqqishuu ta'uu qaba. Inni akka hin gubanneef xiqqishuma. Akkasitti ammasaa jira kunaan. Bifa haa jijjiirra wala bifa adii waan taateef xiqqoo bifa haa jijjiirratuuf ibiddarra kenne. Amma kalas geeffannee jirra. Haa qabbanaa'u amma sa'aatii kanatti baase haga qabbanaa'u dhiisee amma xiqqoo akkana sajjaan hanni godhe haa qabbanaa'u xiqqoo amma bifa jijjiirratee jira. Ani xiqqoon jalaa gubatu iyyuu oolu garuu maalish rakkoon qabu. Amma akkanatti haga naa qabbanaa'u isinitti deebi'a.
qabbanaahee ayyuwa amma qanas qabbanaahee balloonnitti naqannee jirra. Irshoo awwala reeftana ni goone sa'aatii lamaaf taa'ee sun naannoo bukaahee jira waan taateef kun akkanatti bukaahee jira. Irshoon kaameraa fi daqiiqaa walitti goone sun itti naqee jira. Amma waliin wanni godhama hin bukeessa sirriitti bukeessuu qaba. Maalinnaan biddeen akka biijanuu naa qabaatuuf jecha sirriitti akka ajaa'iba kanatti bukeessa. Seeraan bukeessin tala. Bishaan xiqqoo hin jabaate waan taateef bishaan xiqqoo itti naqaa jira. Sirriitti maalinnaan biddeen keessattuu yoo sirriitti yoo akkanatti jabeessanii seeraan bukeessan bareeda. Biddeen hawweetiin yaarra walaalikii malee hawwee waan taateef saniif akkatti hojjedhu isinitti agarsiisuu barbaadetiin. Sagaleen kiyyaallee yoo seeraan isiniin dhageeffatin nuuf olcha. Amma sirriitti akkasitti bukeessee sirriitti viidiyoo ደግሞ hin dheeressee maaliif yoo biddeena hawwitan yeroo tokko takka akkanatti hojjedha. Nama daamiin keessa dammoo wanni dhabame hin jiru, kaameraan hin jiru, daqiiqaan hin jiru. Wanti tokko tokko itti raftii keessanii akkanatti dalagadha. Saniif achumaan yoo isinitti tole taate laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu na jajjabeessa isiniin jedha. Sakooti ammallee akkasitti amma dammoo joontii firraa baasee jira. Beeta azaana godhee jenna. Joontii firraa baasee harkumaan itti gadi jedhee amma qaba. Amma dhukkee irraa kaasatti jira waan azaana godhe sila andammoo joontiin kaahadhee ittiin dalaguun natti tola. Azaana goonanii firraa baase. Sirriitti waliin dhahi sirriitti itti abbaatu akkas qabas hin guddisee na fakkaate har'a rakkoon qabu guyyaa sadii nyaadha. Akkasitti wal qabe akkas kun amma qal'isee jira. Seeraan qal'isee jira. Akkasitti wal qabe kun sinitti agarsiisatti jira baram akkanatti dalagan isiniin jedhe achi jechaa jira. Khalaas amma khalaas bishaan xiqqootti dabalee qadaadee ka'a. Amma khalaas tureen bukaahee jira. Bishaan amma itti dabalee dalaguuf amma khalaas amma bukaahee jira waan taateef amma xiqqishoon bishaan itti dabala waan taateef eelee irra kaa'anii ho'itee jirti. Namni akkaataa itti dalagu adda adda waan taateef andammoo cilfaan dalaguuf jaaladheetiin cilfaan dalage. Kun amma akkatti ija godhate laal maasha Allah tabaarakallah itti qadaade wanoo baase qaata hunda habbaa meeqa godhadhisin habbaa shammujja sirreessiseeraan. Amma shiroo ittiin nyaachuu shiroo dalagataa jira. Dokkee jedhamti dokkee. Waan takkaattakte dokkeen tiyyaleen akkana kun amma qaatti sun shiroon tiyyallee bilchaattee jirti.
irraa baasee jira. Bil'aafiyaa jechuun hin dagatinaa. Isinitti tole taanaan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maasalaama nagaatti.